obboleeyyan Baqqalaa Garbaa fi Johar Muhammad illee duraan dursotti baga rabbiin lubbuu isin baasee biyya tana isin fidee ahalii keessan kanaan rabbii wal isin agarsiise isin jedha. Ta lammaffaa namni angalaatoonfachuu hedu isinitti hin dheeressu. Waan angalaatoonfachuu hedu ijoollee gaafa Joohariin halkan itti duulan dhumnee asitti awwaalamna malee jettiin deemne itti san namni waan isii dubbatu hin jiru. Ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafte. Ta lammaffaati obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre. Waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata. Nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu. Neber duunee awwaalamna malee arraa qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu. Waan kana lamuu akka nutti hin deebine. Nuti cinaachi keenna gubatee jira. Nafni keenna cinaan muramee dhumee jira. Kalee malee guyyaa dhoongaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan. Isin nagaa uumnettan. Nagaa uumna jedhee Joohar biyyatti gale. Nagaa dhabee mana hidhaa seene. Nasbee isaa rabbi baase. Badbi nagaa isa deebise. Yaa obboleeyyan tiyya waliin sobnu. Waliin sobnu. Bilis tukkuma eegal billa alayka. Gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan. Waraanni sun summii nyaachisanii dhume. Namni waan jala sanii dubbate jira hin jiru. Arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru. Dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan? Haraama alayka wallaahi billaahi tallaahi wallaahi billaahi tallaahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsinaa lamu. Salaamu alaykum.